aadaa Oromoo keessatti ilmoon namaa kun uumama hundaaf bakka kenna, uumama hunda dhageeffata, uumama hunda sirnaan ilaalaa nagahaan jiraata jechuudha. Misooma inni jennu, diinagdee inni jennu kun kana keessaa baha, kana keessaa dhalataa jechuudha. Yoo uumamni hundi nagaa qabaatan kana gochuu beektaa seera raammoo raaratti jedhee raammoo ijaan mul'atuuf ijaan hin mul'anneefi seera tume. Seera mukaa mokonnoo jedhee seera bosonaa fi bineensa bosona keessa jiraatu, ka lafa keessa jiraatu dabalate. Seera dheedaareeraa jedhee yookiin seera maddaa margaa jedhee seera bishaanii fi waan bishaan keessa jiraatu kana hunda uumamaaf bakka waan kennuuf yoo kun hundi eegame misoomni jiraa jechuudha. Yoo kun hundi eegame diinagdeen jiraa jechuudha. Ilaalchi Oromoon diinagdeef qabu isa kana nama sadarkaadhaan qooduun hin jiru gadaa keessa, nama gartuudhaan ka adda qoodu kun gadaa Oromoo keessa hin jiru beektaa. Warra olaanaa, warra jiddugaleessa, warra gadaanaa gabaabaa dheeraan yookiin warra akkasii gosa gadaantu gosa olaantuu jechuun hin jiru. Namooma irratti ijaarame gadaan kun. Namaa miti bineensa kaaniifuu jenne miti namooma irratti ijaarame waan ta'eef gadaa keessa wanni akkasii hin jiru jechuudha. Sirni burjaazii sirni akkasii kun gadaa Oromoo keessa aadaa Oromoo keessa hin jiru. Nama kamiyyuu ta'e gosa kamiyyuu ta'e biyya kamiyyuu dhufe aadaaf duudhaa Oromoo kana barbaada jennaan lakkii ati gosa kanaa gosi kun gadaatti makamuu hin danda'u jedhee ofirraa hin deebisu. Sirriitti hubatamuu qaba. Ministeerri muummee Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed indastiriiwwan sochii Itoophiyaa oomishtuu gaggeessan daawwatan. Dr. Abiy oomishtummaa damee dhuunfaa biyya keessaa misooma indastirii biyyaalessaa galma ga'uufiin diinagdee cimsuuf shoora murteessaa taphachaa jira himan. Indastiriiwwan gurguddoon sochii Itoophiyaa oomishtuun jedhu gaggeessuu daawwachuu isaanii dubbatan. Paarkii indastiriin AMG Holdingis kan buna soona itti dabalee erguufiin sibiila oomishuudhaan beekamu akkasumas teekinooloojiin daawwita Andinet kan hojii isaa daawwitii fi almuuneemii beekamuun kanneen daawwatan keessaa dhaabbileen kunneen gumaacha dameen dhuunfaa babal'ina indastiriif godhaa jiraniif fakkeenya gaarii akka ta'an ministeerri muummee Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed himan. Ministeerri muummee Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed sassaabbii oomisha qamadii saffisaan akka raawwatamu hubachiisan. Sassaabbiin oomisha qamadii eegalamuu yoo dubbatan bara kana oomishni baay'ee waan jiru sadarkaa biyyaatti adeemsichi saffisuun murteessaa akka ta'e yaadachiisan. Sassaabbiirraa kaasee hanga mana ga'uutti tumsaan hojjechuun murteessaa akka ta'e yoo himan dabalataan qonna qamadii jallisii booneef qophaa'uun barbaachisaa akka ta'e ministeerri muummee Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed hubachiisan. Abbootiin qabeenyaa Kooriyaa Itoophiyaatti hojiilee investimentii irratti akka bobba'an gaafataman. Ministeerri daldalaa fi walitti hidhamiinsa naannoo Dr. Kaasaawwan Goofen Itoophiyaatti ambaasaadara Kooriyaa Kaangii Juung wajjin mari'atanii jiru. Marii isaaniitiin dhimmoota gamlamee irratti kan xiyyeeffatan yoo ta'u hariiroon biyyoota lameenii dhiigaa fi lafeen kan michoome ta'uu Dr. Kaasaawwan himan. Oomishaaleen qonnaa Itoophiyaan gabaa Kooriyaatti dhiyaatan akka dabalan abbootiin qabeenyaa Kooriyaas diinagdee Itoophiyaa guddachaa dhufee fi haala mijataa investimentii uumeetti fayyadamanii hojii investimentii adda addaa irratti akka bobba'an gaafatanii jiru. Ambaasaaddarri Kaangii Juung gama isaaniitiin hojiileen waaraa hojjechuun hariiroo biyyoota lameenii daran cimsuun walta'ii diinagdee daldala dijitaalaa fi aadaa wal jijjiiruun akkasumas dhimmoota wal fakkaatan biroo irratti waloon hojjechuuf qophii akka ta'an himanii jiru. Daandiin qilleensa Itoophiyaa badhaasaa fi beekamtii sadarkaa urjii 4 daandii qilleensa addunyaa filannoo imaltoota 2025 argate. Badhaasni urjii daandii qilleensa addunyaa kun balalii imaltoota miliyoona 1 irraa erga mirkaneeffatee booda sagalee imaltoota irraa argameen beekamtii idil addunyaa kan argate akka ta'e ragaan daandii qilleensa Itoophiyaa irraa argame ni mul'isa. Naannoo Oromiyaatti godinaalee fi magaalota talaalliin ittisa kaansarii fiixee gadameessaa kennamuu eegale. Haaluma kanaan bulchiinsa magaalaa Shaashamanneetti shamarran umrii waggaa 9 hanga 14 jidduu jiraniif talaalliin kun kennamuu jalqabee jira. Duula kanaan magaalattiitti shamarran 40,000 oliif talaallicha kan kennamu ta'u itti gaafatamaa waajjira fayyaa magaalaa Shaashamannee obbo Sultaan Hussein dubbataniiti jiru. Kaansariin fiixee gadameessaa vaayirasii humaan paapiloomaa vaayirasii jedhamuun kan dhufu yoo ta'u dursanii talaallii fudhachuun miidhaa vaayirasii fuulduratti dhaqqabsiisuu danda'u hambisuun akka danda'amu ibsamee jira. Magaalattiitti bara 2016 dubartoota qorannoon kaansarii fiixee gadameessaa irratti gaggeeffame keessaa 227 vaayirasichaaf saaxilamuu himanii jiru. Hojiin qorannoo adda baasuu wal'aanuun barnaas kan hojjetamu akka ta'e himame. Paartiin badhaadhinaa tokkummaa uummataa fi guddina hunda galeessa dhugoomsuuf carraaqaa kan jiru paartii humna guddaa qabu ta'uun afyaa'ii mana marii federeeshinii obbo Aganyoo Tashaagar himan. Hooggansiif miseensonni paartii badhaadhinaa aanaa paarlamaa olaantummaa yaada badhaadhinaa hunda galeessaaf mata duree jedhuun hundeeffama paartii badhaadhinaa waggaa 5ffaasaa marii paanaaliitiin kabajatanii jiru.
dhaabbilee misoomaa mootummaa waajjiraaleen abbaa bajataa fi kubbaaniyaawwan gurguddoon biyya alaa kafaltoota gibiraaf fakkeenya ta'uun qaban ministeerri maallaqaa obbo Ahmad Shidee himan. Dhaabbilee misoomaa mootummaa waajjiraalee abbaa bajataa fi kubbaaniyaawwan biyya alaa gurguddoo bara bajataa 2016 birrii biliyoona tokko ol gibira mootummaaf kafalaniif beekamtii kennuu isaanii ragaan ministeera galiiwwanii irraa arganii ni mul'isa. Dhaabbilee misoomaa mootummaa waajjiraaleen abbaa bajataa fi kubbaaniyaawwan gurguddoon biyya alaa Itoophiyaa keessatti hojiilee investimentii adda addaa irratti bobba'anii argaman kanneen gibira mootummaa sirnaan kafalaniif sirni beekamtii kennuu qophaa'e irratti ergaa kana kan dabarsan. Tajaajila olaanaa fayyaa hawaasaa mirkaneessuu keessatti manni fincaanii qabuun hubachuun dhiyeessii isaa irratti xiyyeeffannoon kennuun hojjetamuu qabu ibsamee jira. Guyyaa itti manni qulqullina yookaan fincaanii bakka nagaa Place for Peace jedhuun rakkoo kabajamu miidhaa sababa hanqina isaan mudatu furuun kan barbaachisu jiraattonni magaalaa Shaggar tokko dubbatanii jiru. Baayiluu Geetaachoo dhimma kana bal'ina isaa kanatti qindeessee jira. Akka ragaaleen seenaa tokko mul'isanitti dhalli namaa waggooti 3,000 dura eegalee mana fincaanii yookaan manneen qulqullinaa qopheeffateetti tajaajilamaa akka ture ni mirkaneessa. Ummata addunyaa keessaa biliyoona 4 fi miliyoona 500tti kan tilmaamamu, kana jechuunis harka 60 kan ta'u mana fincaaniitti akka hin tajaajilamnee fi sababa kanaanis rakkoolee fi dhukkuboota daddarboo garaagaraaf saaxilamaa ta'us ragaaleen dhaabbata fayyaa addunyaa ni mirkaneessu. Sababa ka'umsa hanqina mana fincaanii gahaa dhabuutiinis rakkoolee daa'imman umrii isaanii waggaa 5 gadi ta'e irratti mudatuun daa'imman 750 guyyaa guyyaan lubbuu isaanii kan dhaban ta'us ragaan kun ni mirkaneessa. Manneen barnootaa 3 keessaas tokko akka mana fincaanii hin qabnee fi kun ammoo qulqullina barnootaaf xiinsammuu barattootaa irratti dhiibbaa guddaa kan qaqqabsiisu ta'us ni eerama. Guyyaan mana fincaanii yookaan mana qulqullinaa addunyaa bara 2024 gaafa 19 yaadatamee akka ooluu fi guyyaa kanattis xiyyeeffannoo gahaan mana fincaaniif akka kennamu dhaabbatni fayyaa addunyaa ni akeeka. Bara kanas mata duree manni qulqullinaa yookaan manni fincaanii bakka nagaa yookaan A Place for Peace jedhuun kabajamee akka oolu odeeffannoon dhaabbata fayyaa addunyaa irraa bahe ni mirkaneessa. Rakkoon bakka qulqullinaa yookaan mana fincaanii akka Afrikaattis ta'u akka biyya keenyaatti ammoo daran cimee kan mul'atu ta'us ragaaleen kun ni mirkaneessa. Jiraattonni magaalaa Shaggar kutaa magaalaa Malkaa Noonnoo hojii qulqullinaa irratti bobba'an sababoota hanqina mana fincaaniitiin rakkoon mudatu olaanaa ta'uu kan eeran. Asitti sim jedhanii aliyaandii guutanii beestaaliidha kidoo karaarra godhanii. Mee magaalaa kana manni fincaanii jira? Namni yoo dhibame yoo rakkate eessatti fincaa? Eessatti of qulqulleessame? Amma har'a ga'utti yoo kutaa magaalaa jidduu ta'e malee daandiirratti waan arginu hin jirru. Yeroo hojjennurree namnirree daandiirratti fincaa akkuma isin jettan garaa kaasaa maalirree jiraate namnirree baay'ee rakkachaa hin jiru dhugaadhaan yoo ta'e daandiirra. Aadaan mana fincaanii safarumatti xiggiin maddallaatti fincaamaa aayilaandiidhaan qabamee gatamaa jira. Sababa kanaanis fayyaa hawaasaa irratti miidhaan qaqqabaa kan jiru ta'us dubbataniiru. Waan hundumti isaa daandiirratti manni fincaanillee waan hin jirreef haayilaandittillee fincaanii daandiirra waan godhaniif inni kun immoo biyya faalee. Miidhaan qofaan adda addaa ijoolleen qofaadhaan rakkatti waa baay'eedha. Haadholeen adda addaa hin dhibamu. Balfi kun baay'ee rakkina cimaa nurraan gahe. Fayyaa irratti immoo inni immoo biyya faalee amma warra manaarree warra alaarree nurree warra qulqullina hojjetu irratti baay'ee dhiibbaa guddaa nurratti fidaa jira. Adde Roozaa Mahammed hojii gaggeessituu mana qopheessaa bulchiinsa magaalaa Shaggariiti. Bara kana karoora koriidaraa qabanneetu jira. Karoora koriidaraa sana keessatti immoo hawaasni iddoo tooyileetii yookiin immoo iddoo mana fincaanii akkaataa inni itti hojjetamuu danda'u bakka hunda keessatti kiloomeetirii hojjennu sana keessattis qabamee jira sana waan ta'eef isa hiikuudhaaf kan hojjetaa jirudha. Sadarkaa jalqabaatti iddoo 3 irratti ammaaf kan hojjenne akka ta'e sun barbaada. Akka magaalichaatti teessuma mana fincaanii yookaan manneen qulqullinaa hubachuun hojiin hedduun hojjetamaa jiraachuus kan dubbatan. Oduu bal'inaan qabanitti antu wayita dabaruun qulqullina magaalaa eegsuun dhukkuboota daddarboo ittisuuf mana fincaanii fi bakka bobbii waloo qopheessuun qulqullinaa fi magariisummaa magaalaaf murteessaa akka ta'e jiraattonni magaalaa Hoolataa himan. Manni qopheessaa magaalaa Hoolataa hirmaannaa uummata qulqullina magaalichaa eegsaa jiraachuu beeksisee jira. Lijaalama Barraa dabalata qaba.
Dhukkuboonni daddarboon hedduun isaanii qulqullina magaalaa naannoo fi dhuunfaa eeguu dhabuurraa kan maddan akka ta'e ragaaleen fayyaa garaagaraa ni eeru. Keessattuu magaalaa keessatti dabalatee bakkuma arganitti funcaan yookiin bobbii bobba'uun ka'umsa dhukkuboota daddarboo akka ta'es ni himama. Dhaabbanni fayyaa addunyaas miidhaa bakka arganitti funcaa'uu fi bobba'uun ga'aa jiru kana ittisuuf xiyyeeffannoo kennee hojii hojjechaa jiruun hubannoo uummataa uumuuf jecha addatti guyyaan mana funcaanii addunyaa akka kabajamu kan taasiseef. Jiraattonni bulchiinsa magaalaa Olataas namni bakkuma argatti funcaa yookiin bobbaa yoo ta'e qulqullina magaalaa fi naannoo faaluun dhukkuboota daddarboof ka'umsa waan ta'uuf of eeggannoo gochuun murteessaa ta'uu himan. Namni kamuu immoo yoo cal jedhee kan bakkuma argetti fincaa'uu ta'e kanuma bakkuma argetti bobbaa udaan gatu yoo ta'e kun sirrii miti. Qulqullina dhabuudhaan dhukkuboonni adda addaa bal'aatu jiru wanti hawaasa keenya miidhuu danda'ani. Kanaaf dursa dhukkuboota sanarraa of ittisuudhaaf qe'ee ofii qulqulleeffachuun qulqullina dhuunfaa ofii eeggachuun baay'ee murteessaadha. Namni bakka isaaf hin malletti bobbaa jira, fincaansaas fincaa'aa jira. Namni safuudha karaa irratti fincaa'uun bakka isaaf hin malletti bobbaan taane bobba'uun namni bakkuma isaaf maluu fi bakkuma bobbaadhaaf malutti osoo bobba'ee otoo qulqullina isaa osoo eeggan. Bulchiinsi magaalaa kamiyyuu qulqullina magaalaa isaa eegsisuuf mana funcaanii yookiin bakka bobbii waloo qopheessuun irra jiraatas jiran. Daa'imman namoonni daandii maddii bulan namoonni hojii adda addaatiif magaala keenya seenanii ba'an hundi isaanii fincaan bakka itti fincaa'uu qaban bobbii yookaan udaan bakka itti haguu qaban sana adda baasanii beekuu danda'uudha qabu. Sababni isaa magaalli hunda keenyaati. Wanti ijoo guddaa magaala keessatti yoo qulqullinni hin eeggamne ta'e rakkoo guddaadha waan ta'eef kun irratti xiyyeeffatamuu danda'u qabu. Magaala keessatti karaa namni socho'u irratti bakka daa'imti taphattu keessatti bobbaa taana fincaa'aa taananii dhukkuba adda addaatiif saaxilamuun ni jiraata. Namni inni kun haada maleedha. Iddoo isaaf hin malletti fincaa'uun bobba'uun sirrii miti waan ta'eef akka kanarraa akka of qusatu. Hojii gaggeessaa mana qopheessaa bulchiinsa magaalaa Hoolataa obbo Fiqiree Abarraa qulqullina magaalichaa eegsuuf uummata hirmaachisanii hojjechaa jiraachuu isaanii himan. Namni naannoo isaa qulqulleessuu qaba. Ofii qulqullaa'uu qaba. Kana kan qulqulleessu immoo balbala isaati irratti gadi ba'ee fincaa'uu osoo hin ta'in, gadi ba'ee bobba'uu osoo hin ta'in, bobbii bobba'uu osoo hin ta'in, ofii isaatii naannoo isaa balbala isaa qulqulleessee nama biraatiif fakkeenya ta'e akka hojjetuuf hojii bal'aa kan irratti hojjechaa jirudha jechuudha. Mana funcaanii yookiin bakka bobbii waloo iddoowwan giddu galeessa ta'anitti ijaaruufis sochii jalqabuu isaanii dubbatan. Akka magaalattis iddoowwan rakkoon qulqullinaa hojii wal qabatee jiru kana adda baasuudhaan bakka manneen waliinii fincaanii barbaachisutti mana fincaanii kan uummataa ijaaruu keessatti akka baay'ataattis qabannee irratti hojjechaa jirra.